Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti sinaa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'a meeshaa ajaa'ibaan qabadheen kara keessan dhufeetoo jira. Egaa akkuma argaa jirtanii soofaa teebilii naamneettidhaan hojjetame wajjiniin jedhee algaa jira biiffee jira. Tibistaanditu jira. Egaa meeshaan kun as keessa qumsaaxinii naamineettiin hojjetame jira. Akkasuma disringiin illee jirti. Kan abbaa tokko osoo hin taane disringii fi qumsaaxiniin kan nama biraatidha. Garuu kan obboleettii kana nama lama obboleewwan lama ta'anii. Egaa meeshaa bootaan keenya baay'ee bal'aa miti. Meeshaa nama lamaa sadii bakka tokko waraabuun ni ulfaata. Soofaa kana adda. Dhugaan isiniin jedha baay'een jaaladhe soofaawwan kana ijoolleen na biraa filattanii too jirtu kan ganaa hojjetamee bahu. Soofaa jechuun ejjedoo isaa laaluu dandeessu. Soofaa biraandii ta'e cinaadhaan nagama akka kaffitaa ol qabu. Akkaataa teechuma soofaan kun ellii abbaa torbaatidha nama torba teechisuudha. Egaa kaammoo biyya keenyatti dhagaaggaanii 8-9 teechisuu ni danda'a. Garuu akka seera ayyamaatti soofaan kan abbaa torbaatidha. Isiniin jechuun jaaladha argaa kana namoonni biraallee na bira xalabattanii kan jirtu akka argaa jirtan kanaadha. Egaa ka viidiyoo kana laala haga dhuma achiin boodatti yaada soggaa qabaattan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. As keessatti dhiifama ganama rooba ta'eeti galgala erga lafti qooree jechuudha kan gabbaafnee waraabnee kanarra kan ka'e muddama keessa sibiila ittiin galchine wanni isaa cubbudii isaa ittiin galchine dhiifama hin qabu jechuu dandeessu. Algaan kamuyyuu meetirka haa ta'u kan samaanaa haa ta'u kan meetirka 50 haa ta'u kan fees ta'u inni cubbudii fi sibiila wajjiniin ba'a. Ijoolleen as keessatti ribiraaboo duraaniif gaafattanis jirtu maalidha ribiraaboon hin jiru amma sibiiladha jechuudha. Asumaan akka yaadeetti isin ibsuufanii viidiyoo kan laayik sheer godhaa. Obboleewwan keessan biraan gaa egaa tibistaandii kana ijoolleen baay'een hojjetachaa turtanii namoonni baay'een jaalatamaadha. Biyya keessatti illee tanan baay'ee filatamaadha jechuudha. Tibistaandii kun namoonni biyya keessallee baay'eetu bitata. Baay'ee bayeessa gaariidha. Isaa fi akkasuma televezyiinii ejjennaa kan godhatu waan akka ejjetee irra godhatanii san kan akkasiisan biyya keessatti illee namoonni jaalatu. Asitti xiqqoo bootaa waraabbii xiqqoo ishii haala bootaanatti hin mijanneef demzez jedhee biiffeen kun baay'ee kooriidarii lama karasiin illee barrii kan qabu karanaas barrii kan qabudha. Rog afreedha jechuudha. Egaa ka waraabbii koo keessatti haalli mijatteet illee sirriitti mul'achuu baate ni aga tokko hin hubattan jedhee tayyaada akkasinitti mul'atuttan waraabatoo jira. Wanni isaa akka argartan miidiyeeffiidha. Adiin keessan isinitti mul'ata. Mastaawutii miti mastaawutis goonee hin beeknu. Miidiyeeffiin isinitti mul'achaa jira jechuudha. Ka keessa addaatee mastaawutii keessaniin kana egaa waan gaarii irratti hoo rabbii isin gammachiise itti gammaddu walii gammada walii jaaladha wal eebbisa hatta jechuudha. Nama fakkeenya fi yeroon biyya ormaa jiru sanii ijoolleen meeshaa bitattu nan laala rabbiin itti sinaa galchuudhaan eebbisa ittan gammad kanan itti gammade sanii anis itti jiraadhe itti gammade gaafa namaaf waa tokko gammannu boruu keenyas nus immoo akka itti gammannee itti jiraannu rabbiin nu taasisa. Xiqqaa namaatiifis guddaa namaatiifis gaafa gammanne akkasuma wal eebbisa. Ijoolleen hatta meeshaa mana keessatti miti meeshaa biiffee hatta saanii fi biradistii bitattan wal eebbisa. Yoo rabbi nama gargaare maankaa bitannetti kan fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Egaa amma soofan kun sibsib isinitti jechuu danda'a. Haala waraabbii kiyyaa bootaa argaa jirtanii xabab jedhaadha bootanii. Meeshaa biraatitu qabe keessatti akka achitti waraabne meeshoota biraatitu qabee jira. Kanarraa kan ka'e duuba isaa ilaalaa jirtu qumsaaxinoota lama fa'aa walitti hirkisnee irra kan namoota biraati jechuudha. Kan obboleettii tokkootidha odoon dibamin kan taa'ee jiru. Akkasuma immoo kan hojjetamaa jirutu iyyuu jira. Kanarraa kan ka'e bootaan nuti xabbabeet sibsib goonee teechifnee gaafa manatti galee normaanii soofaa elliidha jechuudha. Ellii qofa osoo hin ta'in soofaan kun marraazama yookaan dheeressitu jidduu keessaa tokko qabdi. Ishiin sunillee baay'ee jabduudha jechuudha. Nama tokko kan teechiftuudha. Kanaadha isiniin jechuu jaaladha. Naamineettidhaan kan hojjetame qumsaaxiniin kun warroonni barbaadan illee abbaa barrii lamaatiin gubbaarra saanduqa qaba. Mana kiyyatti amma naamineetti miti miidiyeeffiidha garuu abbaa barrii lamaatan qaba. Manni kiyya xiqqaadha waan ta'eef warra akkasii kunillee qalxaf waan jette warri barbaadan illee filachuu dandeessu. Naamineettidhaan filachuu dandeessu. Akkasuma immoo miidiyeeffiidhaanis akka isiniif tolee fi akka itti jaalattanitti isiniin jechuun jaaladha. Egaa kan meeshaaleen kun kana fakkaatu.
jaalatu kan obboleettii kanaayi isinis yaada ogaa qabaattan akkasuma immoo waliif sheer godha waliif gammada ana qofaaf osoo hin taane ani waan gallakkisiif ana qofaaf osoo hin taane dhiifama xiqqoo sagalee seenii fi isiniin jedha ana qofaaf osoo hin taane abbaa saniif gammada. Maaliif ani nan hojjedhee nan galchee achiin booda abbaatitti jiraata. Abbaa itti jiraata kabiraatlee hin dhufa akkasumatti hin galfata abbaa itti jiraata abbaa saniif walii gammada yoo sin gammachiisan laayikii gootu garuu harka caalaa abbaa galu saniif gammada abbaa galu san eebbisa isinitti tolwanas itti dabala isiniin jechuun jaaladha akkasuma ijoollee waa'ee manaallee na gaafachaa jirtantu jira. Egaa waa'ee manaa tanaan durallee irratti hojjechaa tan ture haala ijoolleen itti fayyadamte jirti. Amma wantoonni lafa qabatanii sirriitti socho'aa jiranii jiru garuu haa ta'u malee humna keenya fi humna haalli irra jiru ulfaataadha. Kanumaaf kan jedhuufan koomentii keessan odoon arguu akka nama callisuu na taasise. Maaliif hojjetan baay'ee humna keenya wajjin yookaan ijoolleen keenya amma waan xiqqaadhaan barbaanna waan xiqqaa sun immoo hin argamu gizee kana keessa kanaadha isiniin jedha ani asumaan odoonaa sa'u soofaa kana baay'een jaaladhe. Baay'ee isinis waan jettan hin beeku yaada keessan naateechisaa ani waa'ee meeshaa biraa yookaan waa'ee lafaa gizee biraan isinitti deebi'a. Natti toleetan ofii kootii itti gammadeetan rabbis galateeffadhee nama hojjetes harka isaa galateeffadhee rabbii gaditti namni waan gaarii godhellee galateeffamuu qaba waan ta'eef isinis immoo soofaa hojjetamuu isaa tokko akkaataa ejjennoo isaatu beekamaadha. Warroonni jaalattan ammas laayikii godhaa keessanis ijoolleedhaan waliin gahaa oolaa hatta jechuudha. Ittillee buluu baannee yoo laallee itti gammannellee abdii godhanna boruunis waan akkanaaf ittiin jiraadhaa jedhameetu jechuudha. Argitanii jirtu ijoolleen amma galaniitu ijoolleen yuutuubii hojjetanillee biyyuma ormaa ta'anii warroonni hojjisiifatan baay'eetu jira. Kana isiniin jechuun jaaladhaa egaa kaa. Kana fakkaataa hojiin harka keenya ammas immoo hojiiwwan baay'ee ta'anii fi akkasuma biraandi ta'anis as bahaa jiru. Laayik godhaa, sheer godhaa, nagaa naa ta'a baay'ee.